بسم الله إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا خير خلق الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه إلى يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى أمسة كون دبر فتشو وربادا مالي فيديو خلي غرتي بيكون قلما دبر سن فيديو لما دبر سي بارت قويا دراتي قويا تانو دبر سي قويا دراتي هاسو إني خاسيو لالتن waan seenaa wajji wal qabatu wartee leencoolataa eenyuu nama faranjiin kabajjuu namni ati wali jirtu ummata islaamaati saniifuu bakka siin qabnu akka ja'aniin gartee islaamummaan akka oromummaa miite fakkeessuuf waan akkasii dubbate. Garuu seenaa takkas jirata namni quban qabne waa'ee IFLO kaasee ni dubbate. IFLO ni beeytanii jee haayilaatti tuqee bira dabare viidiyoo san yoo laaltan awwaan san irraa hin dubbachuu barbaade. Maali? IFLO inni jiru kuni jaarraan abbaa gadaati illee haasoo isaa kan yuutuubarra jiru itti ilaaluu dandeessanii haga tokko tuquu yaalee jira. Gaafa dura leencoon faan Itoophiyaa irraa baqatanii biyya Arabaatti deeman Soomaaliyaatti itti dhufanii sigalte gobeelletti itti dhufanii isaan dabarsii jedhaniin baharri badaadhaa karaan badaadhaa haasas gabbaa'u taa'aa jee bira qubsiise waraanuma isaa jalaa garagalchan. Waraana isaa garagalchanii waraanuma isaa jaarratti garagalchan. Jaarraa nama lubbuudhaan baqatee goda galee jechuudha. Taphni achirraa eegalama seenaan himuu fedhu kun. Eega jaarraan adda bilisummaa Oromoo keessaa ariisiifamee sigalte waraana itti garagalchanii shiraan waraana inni jaarratee qabu keessaa isa ari'an. Warroonni duraan nuti qabsoo karaa nagayaa malee qabsoo karaa afaan qawwee hin goonu jechaa turan jechuudha. Waan godhaniin gaara galanii kophaa isaa lubbuu baafachuuf jechuudha. Namaatu jire sheeka guddaa Sheek Ibraahim Bilisaa jedhaniini. Sheetichi kuni osoo Ziyaabbarreen bulchaa Somaalee hin ta'in gaafa inni waraana ture wal quba qaban beellama walirraa qaban himtee hima sheetichi kuni. Himtee wayii Ziyaadiif himee beellama wal biraa qabaachuu turan. Sanis dheeraadha kophattiin qaba. Ziyaadii yeroo biyya qabattee dhufaa waan walii himanii jira. Ziyaad akkuma inni jeesanii biyya qabannaan namni Ziyaabbarreetti dhiihoodha. Sheek Ibraahim Bilisaa sante waraana Oromoo ka Soomaaliyaa keessa deddeemuufillee namni Ziyaad irraa fuudhee gargaarsa meeshaa waraanaatii fi uffataa fi sinqii geessuuf Sheek Ibraahim Bilisaati. So sheeni kuni waraana mataa isaa qaba. Waraana mataa isaa nama 20 ol qaba yeroo sanatti Soomaaliyaa keessatti akka himamutti. Humna waraana bilisummaa Oromoo dachaan deebitu guddoo isaatu qaba. Raashinaas mootummaa Ziyaabbarree irraa fudhata. Kana jaarraa abbaa gadaa dheessee gaara keessa jiru dhageenyaan waraana isaa ergee namoonni haasa'u kana naa kannan namoota yeroo san dhaqanii jaarraa qaban sagalee isaanii guututti hin qaba jechuudha jaarkaddi kan hin godhe bakka hadiraan sheekaa jiru gartee halchoo dhaqeetiin waraabee sarkama dhaqee baatee dhaqee ijoollee isaa Shaafii fi Usmaa'iloos intala dhalaatiis ta'e ni qabu hunda isaanii bakka isaanii dhaqeetiin ture dirree dhawaallee mana qaban Sheek Ibraahim Bilisaa kaziiraadha. Bakkaan hin dhaqin qabu waan kana qorachuudhaaf namoota yeroo sun wajji ture jechuudha. Waa'ee siistama kana adda baafachuuf. Achirraa sheenii waraana isaa ergee jaarraa qabanii sheeka bira fidan jechuudha. Kana sheenii akkanaa jee walitti haasawanii hayyee waraana fudhadhuu jeen sheenii waraana isaa kana kanneef haga tokko. Hayyee eega waraana naa kanniteefuu maqaas nu baasii jeen jaarraan sheekaan. Sheenii maal jeen waraana diin islaamii isiniin jee. Sheeni islaamummaa malee waan biraan beeku. Waraana diin islaamii isiniin jee ennaan jaarraan immoo sabboonummaa qaba oromummaa keessaa dhawata. Lakkii waraana diin islaam qofa bakkaan jiru waraana adda islaama bilisummaa Oromoo yoon jeeti oromummaatti ida'ate inni. IFLOon akkasitti dhaabbattee jechuudha. Jaarraa tiisuudhaaf dhaabbattee adda bilisummaa Oromootiif jaarraa hedduutti lolli guddaan deemee lubbuun nama hedduu qisaasamte sababa amantiitti. Warri waan kana hin beekne immoo amantiin taphata ammallee. Irraan baranne seenaa halee dabree irraa jechuudha. Akkamitti IFLOon jaaramte IFLO kana waan xiqqaa godhanii ilaalan sigalte
humna guddoo takka turte humna wayyaaneen sodaattu humna shaabiyaan sodaattu ture humni san garuu adda bilisummaa oromootiif isaan jidduu lola godhameen isaan wallaaffisanii shaabiyaa fi wayyaan illeen laaftutti oromoo cabsite akka manguddoo irraa dhageenyetti jechuudha odeeffannetti so wanni kun seenaa dabare uummanni hayyoonni oromoo gurguddaan oromoof qooda gumaachan warreen akka Sheekh Bakrii Sabaloo Dr. Sheekh Ahmad Shah Abdullee Waaqoo Guutuu Jaarraa Abbaa Gadaa Koloneel Hussein Bunee si galte namoota gurguddaa maqaa dha'uun Ilaana Dhii Gammadatti fudhadhu Mul'is Gadaatti fudhadhu namoonni kun yeroo waa tolchan nuti islaamaa jedhanii wanta oromummaaf dalagan garuu oromoo islaamaati amantii isaaniis qabataniiti warra akka qees guddinaa tumsaa kiristaana oromoodhaaf gumaata guddaa warra oole Onesmoos Nasiib warra kiristaanaati warra qooda guddaa oromoof oole sigalte Asteer Gannoo warra kiristaanaati warra oromoof qooda guddaa oole sigalte namoonni oromummaadhaaf amantii isaanii qabatanii ni jiran hedduu ture jechuun sigalte akka waan islaamummaan oromummaa tuuxee horii fakkeessan immoo seenaa deebi'aa qoradha maajoritiin oromoo islaama waan ta'eef oromummaadhaan isaan hojjetaniif islaamummaan immoo amantii isaanii tuqamuu hin dandeessu bilisummaan jireenya addunyaati amantiin immoo jireenya lammaffaati akhiraati saniif dursa saniif kanninaa jechuudha akka oromootti namoonni amantii laaffistanii ilaaltaa yoo jiraatte oromoon amantii cimsee qabata islaamni islaama nama islaamummaa duraan dura saniifu waan akkana dhufu oromummaa diigurratti yoo kadalagamu taate oromummaan gaafii keessa galaa dhuftii jechuudha waan fokkotaadha waan kana dhaabuudhaaf dafanii duranii amantii biraa hordofan nama kana balaaleffachuu danda'uu qaban oromoo wajjitti araara buusuu danda'uu qaban yoo kanan goone immoo gaafii gurguddootu ka'aa jechuudha oromummaan gaafii keessa galti maaliif namni akhiraa dhabuun fedhu oromummaan jireenya addunyaati akhiraan immoo jireenya amantii sani nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabiyyi guddaa addunyaa arrabse xiqqeesse si galte namni afaan oromoo dubbatu jechuudha hinaaffaan irraa ka'uu danda'a kana duraas namni kun waan akkanaa uumuudhaan beekama shoora adda addaa waan oromoodhaaf ajandaa baasuudhaan beekama jarri lachuutu warri haasoo godhisan irra deebi'ee viidiyoo guyyaa lammeessaa waraabe wanni na haasesse kanaan nabiyyi tuquun ummata islaamaa addunyaarra jiru hunda tuqu ka jiruu fi ka dabre illee jechuudha ilaa yooma alqiyaama ka dhufullee tuquu jechuudha saniifu badiin namni kun hojjete badii xiqqoo miti warreen amantii biroo gabbaatanii nama kana balaaleffachuu danda'uu qabdan wanni inni pooyintiin achi keessa kaase hijaaba tuquun amantii rasuula arrabsuun jaartiilee rasuula arrabsuun sigalta xiqqeessuun ummata islaamaa guutuu xiqqeessuun ilaa gabboyeetti hanqa sadarkaa gartee oromoon amantii islaamaa rakkoo akka qabdu aayidiyooloojii ilaalcha isaanii irraa dubbate islaamummaan bilisummaa nama barsiifta adeeroo so amantiin ta abbaatii namuu qabatee haa deemu ka waaqeeffatu haa waaqeeffatu ka irreeffatu haa irreeffatu waaqeffatatti si galte ka kiristaanummaa ofu kiristaanummaa jala haa deemu ka islaamummaa ofu islaamummaa haa oofatu oromummaa waliin tokkoomsaa jenneeti oromummaa irraa haasa'u ture garuu waan san bira kutameeti daangaan san cabamee akka waan gartee wallaalaaf nama waan kana goonuu waan kanarraa nama dhorkinuu itti fakkaate miti irreecha haa godhamuu yeroo jennu amantii ta'uu wallaalchaa miti amantii ta'uu simaati oromoo waan godhuuf qabaa jenne akkuma gaafa dargii gartee dirree Sheekh Huseenitti amantii fakkeessanii siyaasa oofachuu turte oromoon jechuudha islaamummaaf dhaquun turrechi dirree Sheekh Huseen siyaasaaf dhaquu turan siistamuma akkasiisan godhata oromoo waan jiruuf taligaa turre immoo har'a galanni isaanii ifa baheeti wanni kun bahe jechuudha dhiibbatee yeroo takkarra lamarra yeroo takka abbaa gadaati namni jedhamu as magaalaa jiraatu tanarraa maqaa jijjiirradha jee ture yeroo adda addaatti islaamummaa irratti tuttuqaan gama oromoo kanaan heddummachaa dhufteerti kun immoo kadhumaa ta'uu qabaa jeetii yaada namoonni amantii biraa hordoftan ispeeshaalii gabbaatanii abboottiin amantii jechuudha amantiidhaan deemu waan kana duula irra banuu danda'uu qabdan nama kanatti akka seeraan gaafatamu godhu namni oromoo immoo warri amantii biraa gabbaatanii wanni kun nu laalchisu nu bakka hin bu'u callisuun isa deeggaruudha bakka itti cabsite fa'aa warra jiru jira koomentii irratti waan fokkotaadha wanni akkasiisan oromummaan gaafii keessa nu duraa galtii jechuudha oromummaa waliin qabnu gaafii keessa galti soo maal taati oromoo kiristaana oromoo islaama oromoo waaqeffataa ta'eeti adda faca'uu deemaa jechuudha oromoon kana kabaraaruu danda'u isin harka jirti maaliif gamana rakkiniin uumamni gama keessaniin uumame akka waan islaamummaan amantii gadaa balleessitee warra fakkeessee dubbate hundaa jedha beekaa haasoo isaanii irratti islaamummaan gadaan balleessine warra amantii biraatu lafa hunda dabra zeet naazireet jedhanii wanni baasan maali
maqaa kiristaa amantii Israa'eliimi Israa'el irraa dhufee moonni kun maqaan kun lafa teenyallee hanqa amantii jijjiiran nama keenya maqaa jijjiiruu bira kutee jechuudha. So akkasii kadeemame osoo jiru amantii tana fidanii gartee amantii islaamaa eessaafuu nabiyyana Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi isa xiqqeessuu jechuun waan obsamuu miti waan fokkotaadha. Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaa waan kanarratti afaan tokkoon dhimmi siyaasaa kophaadha dhimmi amantii kophaadha. Dhimmi amantii dhimma bulaa hunda seenu waan ta'eef balaaleffachuu danda'u qaba nama kana. Inuma akka gootummaatti lakkaawwatee takkarra lama sadiin viidiyoo gabbahee hojjechaa jira namni kuni. Seera biyyaatiinis ni gaafatama jeetii yaada gaafatamuun qoftiin gahaa miti. Uummanni Oromoo warri amantii biraa hordoftan immoo akka yaada isaan deeggare gabbaatanii dubbachuu qabdan. Yookaan madaan Oromoo iddoo jirtu akka gartee madaa sirna nafxanyaatiif Oromoo iddoo jirtu caalaa nama adda fageessiti. So amantiidhaan Oromoon hin tokkoomuu Oromoon Oromummaan tokkoomaa waan jiruun warra Oromummaa irraa haasawaa turre. Yeroo nuyi walitti durullee addaan qabaa turre seenaan jiru kana irraa barachuu qabna. Wanni amantii kun lubbuu hedduu nu kafalchiise. Jaarraa abbaa gadaatiif illee coolataa hedduutti galaasaa fa'aa hedduutti tapha deemi ilaaluu danda'uu qabdan. Akkaataa taphni kun itti eegale seenaa isin himeetiin jira. Jaarraa waraana inni jaarrate keessaa warri duraan inni Finfinneetti akka dhaqee isaan dubbisee hunda dubbate jaarraan viidiyoo isaa jira. Nuti lola hidhannootiif qophii miti jaaniin deebanii waraana inni jaarrate keessa dhufanii waraana jalaa garagalchanii isallee ajjechaaf hanqa barbaadutti. Lubbuu isaa kabaraare gaafatan Sheekh Ibrahim Bilisaati jechuudha. Waraana Sheekh Ibrahim Bilisaa saniitu ayifeelloo uumamuuf sababa ta'e jechuudha. Waraana diin Islaam jeen Sheekh Ibrahim Bilisaa. Because inni waraana Islaamummaa oofata Sheekh Ibrahim Bilisaa amantii Islaamaa waan hordofu Ziyaad irraa waan dargate Ziyaad barree mootummaa Somaaliyaa irraa jechuudha. Waraana guddaa qabaachuu ture inni yeroo sanitti. So jaarraan immoo akkana qofaa miti Oromummaan itti naayidamuu qabdi quuqama Oromummaati. Warra Oromummaa tana Oromoota sirni nafxanyaa ati gaallaadhaa itti hime gartee Oromoo miti lakki ati Oromoodhaa jee warra qaraasise. Namoonni amantii Islaamaa hordofu kun jechuudha. Warra amantii kiristaanaa hordofu gumaachin jechuu miti warra akka Onesimoos Nasiifaa Asteer Gannoo fa'aa maqaa isinii dhee Qees Guddinaa Tumsaa fa'aa isinii dhee maqaa ni jiran Oromummaadhaaf hordofan immoo amantiin tasaanii taateeti Oromummaa if dura qabanii irratti hojjetaa turan. Arraan tan ammoo namoonni gartee baalagee jechuun nama baalagee kabajaan qabne jechuudha. Namoonni akkasii gabbahanii miidiyaa irratti gabbahanii Oromoo walitti diruun wal afaan buusuun waan fokkotaadha. Wanni kun dhaabbachuu qabaa. Tarkaanfiin fudhatamuu qabaa. Hanqa sadarkaa abboottiin gadaatti gabbaatee warri amantii kiristaanaa gabbahanii namni kun balaaleffatamuu danda'u qaba. Akka waliigalaatti. Gaafa isaan bakka takka godhan uummanni Islaamaallee akkasitti ija bareedaadhaan waan san fudhatee Oromummaan itti fufuu dandeesse jechuudha. Yookaan gaafii gurguddoo tokko Oromummaa waliin hin qabnu takka garte. Maaliif isintu nurraa balleesse isintu maarreen godhe wanni kana hoyyoo dhufte qooda Oromummaadhaaf bahame yoo laalte uummata Islaama Oromoo kanaatu qooda hedduu Oromummaa irratti bahate. Irratti wareegame irratti illee tumame Oromummaa tana irratti. Hanqa warri amantii biraa qabu mootummaa dhufee dabra nafxanyaatu wajjin hariiroo uummatee sigaltee baalabbaatii fi qanyaazmaachii fi giraazmaachii ta'ee hojjechaa ture asiin isaan itti baqatanii biyyarraa itti ajjeefamanii qumaata guddaa warri dabarse isaan. Immoo saniin himanne Oromummaa himatan. Laalaa saniin kaafne jechuudha. So waa hedduu takkaa jira wanni furamuu qabu. Waan laalamee Facebook irratti hocamee torbaan takka bira dabaruu qabu miti. Tarkaanfiin gurguddaan fudhamuu qaba. Maaliif waan Harargee lixaa irratti ta'ee ni beektan warra waaqeffataatiin waan amantii Islaamaa irratti deeme amma dura waan abbaan gadaa asitti dubbate namni abbaa gadaa if hin jiru jechuudha. Abbaa gadaatti illee hin jiru because abbaan gadaa tarmii qaba eenyu irraa fuudhee eenyu dabarsaa sirni gadaa siistama mataa isaa qaba waan ta'eef namni if hin jiru waan jee qaba asitti. Amma gurbaan kunis gabbeete arranta rasuula arrabse wanni tuttuqaantu waan heddummaatteef gahee inaaf arra gahee waan jiru uummanni Oromootilleen akka waliigalatti waan kana ni balaaleffata. Uummatni addunyaatti illee itti ka'u ta'a afaan adda jijjiirame wanni kun afaan addunyaatti jijjiirame waan bahu ta'u jechuudha akka uummanni addunyaatti illee argu. So wanni kun akka waan babal'annee akka gartee uummanni keenya dafee warri amantii biraa hordofu gabbahanii ifatti jechuudha miidiyaa irra dhiyaatanii wanni kun nu laalchisu. Nuti amantii Islaamaatiif kabajaa qabna wanni kun amantii wal kabajuu qabdi namni kun nu laalchisu jedhanii ilaalcha kana balaaleffachuu yoo kun hin ta'in immoo deeggaroota isaanii waan ta'eef duulli badaatu banamuu deema naf fakkaata gama kanaanii tanumaan dubbachuu dhufee aarattiin jira waan hin haasa'uuf waan dhiisullee na dura wal dha'uun mala dhiifama naa godhaa asirratti hin gabaabbadhaa. Salaamu alaikum.